ጸጥ ቆይ ጎፍታ ኢየሱስ ቅድስት ምን ታኛለሽ? ቅድስትዬ እኔ እኮ ዛሬ ተይኝ እስቲ ካሬ ጊዜ ልምጣልሽ ነው። ጠብቂኝ እናቴ ተራሽን ዋጥ አድርጊ። ይኸው እብዚ አስቻቻለም ትሽዋለች ብዬ አስባለሁ። ወዬ አራት ጂ ጠዋት እኮ አንኳኳ ጸሎት ላይ ነሽ። እሺ ዛሬማ ተይ የት ነሽ? አማርኛ ቻልኩት። አይገርምሽም? ቅድስት ትላንትና መንገድ ላይ የወደቀችው ልጅቷ ጋር ሂጄ ነው። እሺ ሂጂያት ልምጣ ነው እና ጠብቂኝ። ሙላ እያፈላችሁ ጸሎት እያረግሽ የኔ እናት ቅድስት እያመሰግንሻለሁ። እኔ ውድ ላ ሀቢብቲ ከፈረኪያን ጉርጉራችሁ ደማ ጅራኒ ጆሌተኛ ተርጋዳ ሴናፋን በርባዳ ገስትር ቆይ ሱሴኮ ማሜኮ ሚክሮፎን ተኮኔታ ተጥፍቲ ውሻንት ቀብጥቆ መቃይ ተለካይ አባ ተቀብኝነ ንግዱ ይሻ ደመቀምዱ ትግስታን እንደኝው ሩጋ ኢየሱስ ማሉ ድሬ አንንጋ አማ ቀረቆፍታ ኢየሱስ ኮ ማሉ ከመት ሼር ገሩ ሰይና ፋት ያረ በከመት ገስቲ ሰንጋሉ አሃ አከነይዳ ትግስቲ ምናይ ሰማሽ ነው። እኔ ፖት ከሰጥ አኒ ማለት ተንበገ ጊፍቲቶ እኔ እስከ 6 አሁን እንግዲህ ዛሬ ሳታስቢ ነው መጣሽ ለክርስትና ተመታለሽ ክርስትና የሆነት ቢጌታን ነው ሲተው ፈጋ አሁን ነው ያነሰቻት ዮሚ ክርስትና ሰማና አይደል አለ ዘይት አቃነት ቢሺ ወደሻም ትንሽ ነው የምትወጪው። መጥቼ ያቀን ሽርልልሻለሁ። እሺ እኔ ልወድ ትንሽ መጥተሽ የኔ ክርስትና ደግሞ ታንቶናት እጆ አከመት ነመጠርገቱ ገስቲ አከመት ነመጠርገቱ ወረገሚ ተበጥፈኒ ተከመት እርገቱ ያ መቀ ኢየሱስ ኮ ነና በጌታ ሰርጊንቴ ከማለት ሞ አኒ ማንማ ወናና ገዱሰኑ ከነት ፊቴ ኢንሻአላህ ኬር ኩሰርጊ ኮኮጀ ኩን ክርስትና ኮኮጀ ኩን ኮኮጀ ኩን በከተናት ኮት ነቆን ቀባጅሩ ኢሳ ጀል ቀባጅሩ ኮቱ ኢንሻአላህ ገሩ ብሪና ጋፈቲ ማለ ኮቴት ያናኑ ፋብሽር ብሪ ብቻን ጅባኒ ተስበይ ባይስ ኮሳርታሽ በፈታካሽ ነው እንጂ ማስቀመጫ ቦታ አይኖርም። ታውቂያለሽ ጉማይት ጌታ ማለት አይቶ ሰርተሽ ፈታ ይዞ ገለቶኝ ጨዮ ወጂ ያስቀምጣለሁ ማለት የለም። ሰሩኮ የሉቦቶ ገለተ ዋቀዮ መኑ ፋይቴ ከዳና ረጅሩ ከዳታፊ ጅሩ ጽድት ጉለ ተፈደ ከለ ሰገልገላ ወንጌል ረካኒ ከዳተኒ ኩኖ ፋይቴ ነጋም ቡልቴ ሴናተኛ ሰን ሞተን ሳይ ደብያ ነጋም ቡልቴ ጊፍሲቶ ጋፍቶ ኮቶ ጉሴ ተኮቶ ወርቤንቴ ኩኒ ወንጌል ባዳ ደማ ቢያ ቢዳዳ ወንጌል ቀባዳ መታዱራ ካወዳ ጌታን መደረች ጉንጉም ተዋቃየው ታሪክ ይወጀ ኑጋረቢ ነገር ረምት ይባላል። አኒ ወናም በርባዳ ዋናንተ የገርተይ ጊዜኑ ፉዱር ቢያውን በርባዳ በር ጊዜኑ ኩፍሰተ የዳ ከንብረት ሱሲዳ ነጉማ ነከት ጊዜን ተስወን ከለስ አርገብቱን አዳነት ታተ ምን ድብሲ እሺ ልቡስን ድብሳ ወየ ልቡ ኮሽ አመሰግናቸዋለሁ። ተንጃለ አንጌታን ከደና ጊዜቱ ሙረፍዴ ተመነከ ያዱፍነ ላይቪ ሴና ዘነጡሺ እንጋፈቱ እንገልች ነገር ቢያቲ ቲኬት ሙረፊ ያገልቱ ልቡ ሲንገሉን በርባድኳ ፈራገልቱ ረክናሽን ቀብሉ ጋፈታኒ እሺ ልቡ 66 አናትሽ ላይ ጣፍ መዳኒ ዓለም 66 ቤትሽ ከመቤትሽ ሁልሽ ከቄጥሽ ስር 66 ዳር ወጣ የቂንቂናም ዘራንቺ ሽልጣን ጅላንፎ ኢልሞ ቡጪ 66 መታ ከተረት ታበረሰን ኢንሻአላህ 66 ይረት በረስ ያ ጎፍታ ኮተቱ አናቲ ከተረት 66 ወላጋው ኢንሻአላህ ጌጅባ 66 ሰንት መታ ነኮሬው ሳብሩ ፈናቀበ
jitu maa kofalta geetaan na gubde bar tasaa siddeetii nyaatti barreessite ilmoon cittu ni wasaappii laali pliis wuddee eshi lubu wasaappii kamiin na dubbiste salaaho የኔ ውድ ትይዬ ወይዬ የኔ ፍቅሮች ኦኮ ኩን ሆጂ ኮ ገቴ ተከትታ በኔ ክራነት ገ ኦሮሞ ነራን ከፈሉ ትይጂ ኮ እሰበደ ጅረ ልቡ ቡርቴ ኮ ጅርታ ሲጅረ ቀሽቲ ኮ ፎሎ ሲ ኮ ደያኔ የኔ ልቡ ፍሬንድ ዳኒ በቲ ሲጅረ ውደ ልቡቲ ኦብሴ ሻባ ወያ ዶኮ ሚጨዮን ከዳ kadhataa fi jira neen mana biraatan jira kadhataa fi jiru hawwi kadhataa fi jiru kanarra jiru shi yoo isaan kadhannaa xumuran fudhadhee tan gala weeneennaak fayyaadha lubbu fayyaa siiti geeta fayyaa siiti viidiyoo isinii hojjedha qoy yaa baatu kalee galgala kadhatanii fi amma nagaa jirti wayyee lallaba jira. Berarti kakek lallaba jira. Abende. I love you. Boleh bawa sejalan. Naik mati atun sagan. Karena berasa ina. Anak madai. Lug datang ba egarat mati. Mamiko. Nateko. Saleko. Eshi lu buat lena sirat. Us. Aman tu ni sepit tiga. Mana dua berarti desa sentani. Malu nama mata kau tu ni. Ega muret ega nado. Madam. Toplega. Si barbarita sira bebar. Nama tu la cosa que barresa ver la bachu barbada. Era mogasti dah. Sena berarti. Mara itu nanti si sawam berbada lu burak komiti. Kau jiwa itu juru opsi tim ragomanat ada tu piat. Nomor berapa? Par kong kamu. Malam pada dia ramai tengok. Eda Agustin kau dulu. Kalau tentang me. Apa sih? Oke nanti bayar Agustin sergu. Yan. Lubu mada kani war tani deh. Situ buat. Situ. Ini kayak sahabat sana dulu berarti kalau temu kondal gitu. Satu komite. Satu kucing ada tahu? Turun sisa. Satu keturunan aku nanti video Maria. Jira lubu. Kamera apa di lubu sena? Jira. Jira. Oh tiji. Kita sih. Ara. Si cakap kita di mana pun tu nagu putar. Mana agar tu ada sih kau dia mana kanai. Hantu ni sini tak lama lagi. Lagi sifat tu. Sifilnya atau jitu kau kami jirta. Fayyaa kedhaadho ko waaqayyo isaa eebbisuu eebbifamee si eebbisumaaf guyyaallee sitti ergannaan gashuu diddee dhugaa waaqayyo gasti kiyarra hin jiru guyyaa eebbifamu. Eshi lubbuuto yeroon talitti bira jirtu dhugaa imimmaan qabachuun dadhabe tiijii koo giiftii koo lubbuun kee nuuf jiraadhu Dubaayee keessatti jechuudha. Waaqayyo mai Oromoof cimsee si dhaabeera waaqayyo isaa eebbifame dhugaa waaqayyo jechuudha. Lubbuu amma kana baasuu keet baay'ee dasna jettee
Ani jecha siif hin qabu waaqayyo saa eebbisuu eebbifamee gooftaan saa eebbisu jireenyi kee gaa'illi kee maatiin kee yaani kee hundumaa gooftaan gabaaf gabiisaa siif haa laatu nuuf jiraadhu dhugaa baay'ee nuuf jiraadhu dhugaa baay'ee keessa Oromoon guutuun osoo jiruu dhugaa faana baateen makana hojii kee dhaabde suuqii kee cufte deemuu keetti baay'een si galateeffadhe dhugaa. Ashii lubbuutu naaf jiraadhu. Saa eebbisuu eebbifamee nuuf jiraadhu ammallee darbii nuuf jiraadhu dhugaa. Amen haadho ko amen. Jecha siif hin qabu baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa naaf jiraadhu. Lubbuutu illee baay'ee si jaalladha qaaliitu garraamee ko naaf jiraadhu. Abu Dhabi jira shiti diko homaa tokkon beekoni waa'ee gooda laayibiru maratti argee achiitiin maal godhee qaraamaa guyyaa guyyaan irratti lakkaa jedhaniin deengadda kan guyyaa ja'a turra jirannan ani yeruma sana xumurama seen diraama 300 madaami qorgisiisee fi dhugaa rabbi amman qabu jechuudha kan guyyaa ja'a birri 50 jechuudha geenyaan garuu ergasii guyyaa guyyaatti raqaamamuu ijoollee bira dhaqee maaltu jedhameeni diraama kuma sadii akka duubatti qopheeffadhuuti isaatiin waraqaa kee waan ta'e keessa sii gashineetu isaa boodammoo hojjechaa immoo 5,000 fixxama maal jedhanii biizaa jechuudhaa fi diraama 8,000 si gaafata yoo kan argatte malee jedhanii animmoo kacaarraa doolaabii mucaa obboleettii wayii jirti sheefaan naannoo diraama 1,000 walitti buufannee fi diraama 2,000 argachuu hin dandeenye humna keenya latee namni obboloota qabdan namnoonni baatanii rakkattanii beektan yoo jiraattan adaraa keessan diraama 50 faadha kan namni buufatee fi riyaala 20 faa Saawudiidhaa erganiiru riyaala 50 ergameera. Ishuma kana yoo walitti buufannee mucaa kana gargaara jireetanii iddoonni jiru immoo haala isaa naannoo isaa mucaan bira jiru taa'ee mutiidiitti daawwiti eenyudha saggaa'e. Ana Abu Dhabi keessan jira makiinaan gala waan hin beekuun qabu liibiduma irratti arge tiijii ko adaraa kishii kana nu rakkadhu. Obboloonni adaraa garaatti hin jabaatiin dhugaa waaqayyo. Ana humna koo qarshii koo bukkee raabadhee sakaan humna koo ala ta'e anis nama maatii keessa gargaaruudha. Kanumaaf jennee turashii haadhu. Inna deebi'ee biyyatti galuudhaa fi hin qabu isa duraayyuu liqeeffatee dhufee maatii isaatti bilbilee himnaan adaraa keessa reeffa isaallee nu gashaa malee achitti nu jala nambisina waan biraamoo waan finnu tokkollee hin qabnu isa duraayyuu liqeeffannee argine nuun jedhanii inni bakka wanta rakkatee jiruuf dubbatachuu hin danda'u manattuu kan siluu keessa dhugaa. Gurreen dubbatu tokko lubu. naannoo kam jira inni? Lubbuu koo na gargaari irraa tara qofa na rakkatu. Iji gargaarsa rakkoon qabu hin gargaarra garuu jechuudha. Innoo hin beeku warra bira jiru beeka malee mucaa waan beeku hin qabu. Rakkoon qabu inni anisa kanaa rakkoon qabu garuu wanta boru ijoolleen keenya beekuu qabanan sinitti maani. Baay'eedha har'aa xiqqaatu nama ja'a oli kan natti dubbate jechuudha. Isin gaaf tokko gaafa waan tokko gootan an keessa jiru rakkoon qabu kan mudateef rakkoon qabu furmaata itti laannu garuu borumaafiyyuu gaafa wanta tokko gootan Kaya bifamushi. Si lubbuu to'atillee kan gabbinaa kan itti gammaddu siifaa ta'u garuu lubbuu laali yeroo inni si beelofsi nyaadhu ishee gizeen kenniniif. Gizeen kennuuf ilma nyaadhaa.
Maaltu midhaan manaa fixanaan jechaa jirani duraan midhaan hin dhumu amma maaltu fixa sila maaltu nyaatanaan jechaa jiru warra. Laa dhaggeeffadhu hin qalladini dhaggeeffadhu bishiyaa. Eshi lubbu. Yeroo inni bishaan si eebachu aannan dhugishi. Eshi lubbu. Juusii dhugii aannan dhugii ruuzii nyaata batalaa immoo nyaata gisee inni si beelesu wannoo injirameti kabasii maali jedhamu maal jedhama islaayisii diimaa kan jiru tokko. Islaayisii wannoo jibiriitti dibiiti aannan dhugii yeroo inni si eebasu aannan dhugii juusii dhugii. Amma fixe garuu si gaarrama dhugaa rabbii. Wanna inni sitti si beelesa madaqee isaa nyaata. Eshi lubbuu galatoomishi. Jawaadhu shi. Namni yoo torbee lama geessee jettee natti sittani ma hin qayyarta. Keezii shaashi. Fixeera si jammar fixee firee takka mulaman qaba dhugaa rabbii. Fixiiti bakka dabaladhi yoo barbaadde yoo dabalatte immoo amma kiiloo meeqa taate laalte? Dhugaa rabbii miizanameen beeku miizana inuman barbaada argadheen beeku. Bakka yoo dabalatte immoo natti mishi. Eshi lubbuu. Hedduu kana immoo isi takkitti haftu sanii fudhatiniiti guyyaa lama laaliti liqimsishi guyyaa lama addaan kun. Laali inni gisee tokko gisee barsiifte isa fudhattu malee si beelessuu diduu danda'a addaan kuti amma fudhatille kan hafte sanii ximjeetuma nyaadhu ishee. Yen samooni nyaachaa jiru firee lama bichaa jira ishee bakka. Isi addumaan kutiiti nyaadhu amma nyaata kee nyaatuma kan keetti fufe akkuma gisee isa fudhattu sanitti. Eshi lubbee. Esh. Galatoomee bishaan. Atillee galatoomee lubbuuti. Eshi qooyi kiree wanni qabdaa mee kan madaatii balleechuu anchi. Naam. Bunaan qaba buna kan hidhasanii. Nan nufa lubbu qoyi. Waan ufiiko. Wayyee tiijii tol. Duftaa qaarii too. Jira lubbu. Kamati. Dhugaa laaka silaatu maanan argadhe har'a mana kee. Maa silatatte mee tiiji fashinii bitattee silatatte moo? Suman barbaade suma. Hundi keenya carraan qabna. Naaf jiraadhu bichee koo. Amiin kaa lubbuutu dhugaa baay'ee si barbaadaa ture karaa keessatti si dubbiseen ture hin dubbattu silkii biraatiin si dubbatu. Maan nagumaa? Dhimma guddaadhaaf illee miti garuu suman barbaade akkanuma. Nasirratti natti mattamoo wasaappi natti mattaree dhimma na barbaadduuf. Wasaappiidhaan immoo kan lakkoofsa kee hin qabu lubbuu ishee wasaappiidhaan si dubbisu. Eeyyee sagalee natti hin baay'isiniitti gabaabsitii naa qabi karaa wasaappi tiktokii koo jira lakkoofsa bilbila koo. Ishee bakka lubbuutu rakkoo hin qabu dhugaa waaqayyo baay'ee namallee si dubbisiisen ture nama sanarraa illee dubbachuu diddee yaa ishee bakka sittan hima ishee keessaan. Waan nama hin galchine yoo ta'e lubbuu si galee amma waan birrii naan jedhu maalii naan jedhu natti baay'ate namni kastamariin ishii ani immoo hojii wajjin natti tolu amma laa hojii koo ijoolleen tolu jiraachuu baatte hojiin koo homaan gurguradhu mana kiraa immoo ji'attan kaffala 1,500 kaffala yoon hojjenne immoo maalan kaffala mana madaamii hin jiru akka keessanii si galee amma ganama seenaffaa arganii qurfii afaan gadheetan ganaman bahe mucayyoo kaleessa karaa gubbaarratti ijoolleen qabdee masiifaa harkatti qabanii kukkuuftee minaamina san isii bira dhufee amma immoo isii bira dhufee isii fuudhee gala jennaan immoo kadhannaa haa godhaniif jedhanii kunoo amma kadhannaa godhaafii jiran kadhannaan hin turaa amma xingeetan ta'a amma isaan xumuranitti si galee. Wayyoo lubbuutu waaqayyomti bichaa si haa eebbisu dhugaa waaqayyo ani waan immoo jigaame jechuudha silleen beeku ani biyya kana keessaa yaa'u durallee onlaayinuma irratti si argaa. Beekan akka tasfaan koo si ta'ee wayii natti fakkaata dhugaa waaqa biyya kana jiraachuu kooti. Waan danda'amu waan danda'eef waaqayyo si haa eebbisu dhugaa rabbi anu maallee si hin waan nan danda'een isinan gargaara garuu gisee natti dubbattan sagalee keessa gaggabaabsati natti erga maaliif hin danda'een dhaggeeffadhu namni tokko amma sagalee dheeressee sa'aatii tokko 4-5 natti erga ani immoo kana danda'een amma gisee asirraa beeku kastamariin amma asitti qibaatiin irraa bite kun gaafii na gaafata lookshinii naan jiru barreeffama natti ergu min na godhu kana ganaa sirreessa natti baay'ata kanaafuu. Ishee lubbuuti yaa sagalee gaggabaabsiti natti yookiin immoo bootomii yoo qabaatte bootomiidhaan siifas seenaa haayinaan jee daqiiqaa takka na dubbisi ishee. Ishee bootee min qabu garuu bootee malee immoo dubbattaa. Immoo siifan kenna lakkoofsuma kanaan kan biraatas si kenna ati na dubbisi anatu haa isiin jaa ishee. Ishee bakka jalumatti naa ergime ishee jalaan naa erga ammuma siin dubbisa himoodhaan. Amma asirra jira waan ta'eef giseen baay'ee si dubbisaa waasaappi na dubbisi dura ishee. Ishee lubbuuti. Ishee choo. Ishee choo fayyaa naaf ishee.
Ayyee uummata fiqirii kan hin beekne chiggirii nagaan nutura bakka galatooma warri fooloo nagootanis. Eshi foloo deebisiiti micayoodha muka fana bitiif seeraa keessa galchite footoo tetan posti godha. Carraa argadheetu mana keetu warran dhufe itti gammadee moo poostii yoo nagootti guyyoo tokkicha nama ishee misin qabuureeti guu. Eessa jirti ibsaan maal barbaada gooftaa macca. Lubbu bakka bitiifi festaalii keessa kaawwadhu jeesii bitanii doolaara sii bitanii. Rakkoon qabu warriitta nama dhiboon ishii qallaalii dakkoo. I love you. Kat wal bira isin ajiraakkisu. Ayyee. Wal bira isin ajiraakkisu. Nus immoo sapiraayizii ajaa'ibaa si goona achitti footoo riittaa hojjechiisetan kaayirootti si ergaan immoo. Abshir bakka rakkoon qabu ayyee. Riittaa fudhadhu bakka. Galatami ganniyyee nee would thank you so much. I love you. Eshi. Maddee duute uf dhabde. Ayyee bakka sham. Durumame uffaticha uffattee jaallatte baay'ee tokko. Bakka festaalii keessa kaayiif. Ayyee bakka Wal bira jiraadhaa oolaa bulaa wal bira kunuyyuu hin gaaga afaan keessan kunuu. ayyee shawar rakkoon qabu baay'ee. Xumurra. Meeqa tafa maali? Geetaa? Jira. Kanaadaa Wallaggaa jira ganni. Itti agarsiisi lubbuu ka Wallaggaa. Wallaggaa boonaa. Olla naqii. Ibsa gabaan gurgurtaa jiras ta'e. Maalan godharee halkan. Eeyyaan isaan na seenaa jetti bilbile. Maalan godharee lubbuu rakkoon qabu geetaa. Halo. Wayyee ibsa. Kam nagaa feeti? Jira galata rabbii. Deemanii? Mee dhugaa rabbii ta'e. Kam nagaa qabxii jira? Raayyee? Mee dhugaa Yesuus. Yesuus je. Kiristoosi? Yaa rabbii koo biraan si haa gahu. Lubbuu. Nan deebi'a asuma kaayitan deema. Yesus.